dhaap meetartak viidiyoo tan ilaallee walitti adii binume. Dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoodhaa Harargee fi Arsittis warri ijoollee teenya miskiina Harargeedhaa karaa deemu cafaqaa jirtan ijoolleen Harargeedhaa shamarran mana ijaajaa jirtu ijoollee lameen arusii tana ni ajjeefna jetteetiin edaarraa kadhachaa jira jechuu dhiini dhiigaa kafalajanii kunoo dhaggeeffadhaa yoo gocha kana dhaabuu battan kunoo dhaalaa teessalla harku jirtanii misibiilaan ijoolleen akka gootu dhaabbadhu dhaamsa qabdu haa dabarfattu michiyyoo arsii dhaabboo dhiisa ta'a dhaggeeffadhaa isaanirraahis dhaggeeffadhaa obbalii dubbaddu ati eenyuun tala arsii dhaamsa qabdu dabarfadhu. Harargeen naman tuutu qammalee nam dhiisi taa'e Harargeen naman tuutu qammalee naman tuutu ijoollee Harargeen tuqinaadha arusiin dhaabaa gocha kanaa nuti tokkoo nuti ilmaan Oromooti jai obbaleetiiti rakkachuu dadhabe si wajjini taa'e dhiisi taa'e. Assalaamu alaikum. Mee namni viidiyoo tana arge maaltu isin dhaga'ama? Ankaniin joogo isa Oromoon kutaa kudha takkaatun guutuun maaliif tanaafisanitti gandaa fi lagaa fi gaarreenii fi gosaa fi gandummaan maaliif wal qooddi? Ish Oromoo duraanuu uuma kanarraa dadhabne. Fakkeenyaaf akkamitti maal jechuudha? Arsiidha, Harargeedha. Viidiyoo tan arkitanii obboleeyyan kiyya. Nuti maali mee bakka akkamiin diina keenya morkachuu dandeenya? Gaafa haala kanatti ifi wal miine jechuudha. Mee waan kana sammuu teenya keessa galcha. Viidiyoo tiyya tana sheer godhaa wal biraan naagaa galatooma. Akka kun garummoo gonkuma waan Oromoof nullee bakka hin buune. Tasuma warri waan kana keessa jirtan dafa harka keessa baafadhaa. Isin himne jira.